hordoftoota kiyyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkuma jirtan maraatti isiniif haa ta'u. Egaa kunoo har'ammoo haala kanaatiin walitti deebinee yookaan immoo wal argineeti jirra. Akkuma mul'ataa jiru kana amma karaarra deemaan jira jechuudha. Bakka deemuu fi eessa kan deemu maaliif akkan deemu dursa otoo isinitti hin himiin wanni isiniin jechuu barbaadu. Obboleeyyan koo biyya keessaa alaa jirtan keessattuu obboloonni biyya ormaa gola ormaa dirree ormaarra jirtanii lafa jirtanitti fayyaa keessan rabbi isin haa eegu. Biyya namaa mana namaa keessatti qoreen illee akka isin waraanne kadhata gosa guddaa fi hawwii gosa guddaadha. Itti aansuun immoo anaaf illee bakka hin jirrutti akkaataa amantaa keessaniidhaan akka isin du'aa keessaniin na bira dhaabbataniin isin gaafadha. Itti aansuun immoo xiqqoo na dhukkubee ture jechuudha. Na dhukkubee yeroo darbee gara mana yaalaa deemee mana yaalaarraa beellama naaf qabanii turanii yookaan appointimentii isaa jedhamu. Manni yaalaa biyya namaa akka biyya keenyaa miti. Biyya keenyaa yeroo deemanillee hatattamaan yaalii ni argatu yeroo tokko jechuudha. Yoo dhukkubni suni dafee emerjensii yaalamuu kan danda'udha yoo ta'e hinuma argatu. Biyya kana keessatti garuu jechuudha. Akkasuma baay'een keessanillee ni beektanii yoo achi deeman baay'ee nama tursu sanumaayyuu beellama isaan namaaf qabanii baay'ee dheerate jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti wanni jechuu barbaadu rabbii dhukkuba hamtuurraa qorii kamirraa isin haa eegu jechuun barbaada. Egaa ani akkuman amma caqasuuti yaalee na dhukkubee naan deemee torbii lamatti naaf qaban jechuudha. Gaafa guyyaa 15 Mee 15 deemee Mee 30 kanarraa kanatti naaf qabanii. Egaa rabbii akka na milkeessu har'allee argadhee akkan galu abdiin qaba. Isinillee naaf kadhadhaan isiniin jedhaa. Torbii lamaan kana keessa ergan gaafa mana yaalaa deemee duras baay'ee na dhukkubaa ture. Garuu gaafa mana yaalaa deemee sana waanuma argadhee galu natti fakkaate. Mana namaa keessa taa'anis immoo yeroo hundumaa na dhukkubaa sanan ta'e kanan ta'e yeroo jedhanii waan akka biraattidha isaan kan isaan fudhatanii. Yaa isaan guutummaa guutuutti mana yaalaa deddeebi'uu akkasuma qoricha garaagaraallee fayyadamuu ni jaallatu. Garuu keenya yeroo ga'u waama tokko nurratti argan jennaan akka namaa fedhii hojii hin qabne yookiin immoo kaayyoo biyyaa bahee fi hin beekne waan akkas akkasitti fudhatu jechuudha. Egaa dhalli namaa akkuma sammuun isaa yaadu waan keessa isaatti yaadu duubaan irraa mul'ata yookaan immoo dubbata. Innaa dura baay'ee tokko qorumsa keessa ture torban lamaan darbee deemee jennaan gara beellamaa guyyaa irraa kanatti na qabanii torban lamaan darbe sana biyya na jiru yookiin Dubaay kana keessa sababa pirezidaantii boqoteedhaaf manni yaalaa akkasuma hojjechaa hin turre torban lamaan darbe keessa cufaa waan akkasii ture jechuudha. Carraan koo sanarra na qaqqabsiise. Dhukkubni na dhukkube sun garuu akkasuma na obsisiisuu hin dandeenye. Egaa obsaan aannan goromsaa dhugamoo obsaan dhagaa affeelaa jedhanii haa ta'u har'a gahe jechuudha. Natti hin fakkaanne guyyaa tokko waan hin bulu natti hin fakkaanne garuu gargaarsa waaqayyootiin har'a gahee kunoo guyyaan beellama kootis gahee gara mana yaalaa deemaan jira. Wanni na dhukkube immoo ilkaantu na dhukkube jechuudha. Dhukkuba ilkaanii kanallee egaa dhukkuba kamiyyuu dhukkubni kamuu hin filatamu. Namni filatees immoo hin dhukkubsatu. Keessattuu dhukkuba ilkaanii kana namaa miti xalaata ofiitiin ofiittiyuu hin erginiin jedhanii. Gama kootiin sanuu baay'ee iddoo maleetti jechuudha kan inni caccabe maal ta'e. Kanaaf egaa maal akka hin godhu maal akka isaan godhanii waan inni irraa beeku hin jiru akka milkaa'uudhaaf naaf kadhadhaan isinin jedha. Qarshiin ittiin ilkaan hojjetan itti maran maal godhanillee biyya kana keessaa jechuudha. Biyyuma kam keessaayyuu anshuraansii isa jedhamu irratti hin jiru jechuudha.
kaashiidha kan kaffalamu gatiin isaa baay'ee ulfaata baay'ee guddaadha. Maallaqarraa kamirrayyuu yoo fayyaa taanedha wanti hundumtuu kan dhufu garuu biyya namaa keessatti otoo mana namaa hojjetanii otoo maal jedhanii yeroo waan akkasii nama mudatu baay'ee kan ulfaatuu fi qormaata guddaadha. Kanas ta'ee sana homaa gochuu hin danda'u. Inni guddaan nan argadhamu hin argadhu kan jedhudha yaaddoon koo. Maaliif akkuma dura isiniin jedhe baay'ee ulfaata ture haalli ani ittiin dabarsee. Kanaafuu egaa amma fooniin isiniin jedhu kana fakkaata. Bakki sana kan waraabamuudhaaf eeyyamamaa yoo ta'e wanna jiru hundaa isinillee ni argitu jechuudha. Kanaafuu isinis bakki sana gadi muraatti na waliin godhaa isiniin jedha daawwattoota kiyya. Rabbii fayyaa nagaa isiniin dhoowwateenii qaama keessanitti kufuun qorii kufaanii hin bu'iniin isiniin jedha. Dhalli namaaf kan barbaachisu lafa kanarra jiraachuudhaa fi fayyaa qabaachuudhaaf fayyaan qabeenyaa, fayyaan warqee, fayyaan albuuda namaatii fayyaa isinaa godhuun isiniin jedha. Imalli koo akkuma itti fufiitti jira. Isinis immoo na waliin turaa wanna jiru hundumaa har'as dhabeen galamoo argadheetti milkaa'ii galamoo akkam isa jedhu dhumarraa kan waliin arginu ta'a. Na waliin tura. Illee kabajamoo hordoftoota kiyyaa kunoo amma kana gara manaatti galaan jira jechuudha. Guyyaa sa'aatii 9 walakkaa akka Itoophiyaatti kan manaa bahee amma galgala keessa sa'aatii 2 walakkaa ta'ee jira. Sa'aatii kana muluu achi ture oolee guyyaan beellama kiyyaallee gahee jedhee kan itti gammadee deemee wanti nama ajaa'ibu doktorri hin jiru naan jedhanii deebi'ee galaa jedhaa jechuudha. Kana jedhee isinitti himuu hin danda'u. Feeringii haga naan jedhamni qaba. Namni guyyaa hojiirra oolee galgala kan hin rafne kan hin boqonne jireenya maaliiti jettanii yaaddu? Egaa gam akka ulfaatu gam akka nama qoodu warri beektan beektanii warri hin beekne immoo waan akkasii isinitti hin fidin jechuu barbaada. Homaa gochuu hin danda'u. Dirqama kiyya gara manaa galuuni ammoo beellamumaan deebiin galee jechuudha. Dhugaa baay'ee ulfaata. Sanayyuu maallaqa isaan nama gaafatan immoo baay'ee tokko baay'ee haga kanaa isiniin jechuu hin danda'u. Dhugaa ani maaliif akka ta'e hin beeku. Inshuraansiin jiraate jennaan namni tokko ID kaardii biyya sana yookiin inshuraansii kan mana yaalaa qabaate jennaani dhukkubaaf kamillee yoo dhukkubsate haga tokko ilaalcha qaba jechuudha. Akka biyya Dubaay kanaatti haga tokko gar guutummaa guutuutti osoo hin taane saayitii kan qabudha. Gama ilkaaniitiin garuu waan barbaadallee yoo ta'e hamma jedhamtan dirqama kaashii kaffaluutu jira. Ani ammoo ilkaan kiyya bakka hin taane jechuudha. Bakkan akkasitti hin dhiisu miti kan naa jalaatii miidhamee kanaaf jijjiiruu waan hin barbaadeef maallaqa isaa maal jedheen isinitti hima. Kanaaf wanni hin godhu gara fuulatti walumaanii kan arginu ta'a. Asumarraan maal isiniin jechuun barbaade obboleeyyan kiyyaa biyya garaagaraa keessa jirtanii yeroo ammaa kana waan akkasii kana faatu faashinii ta'ee wal irrattis arginu kan dhibame akkuma kiyya rakkateetu ta'a kan kanatti galee yookiin murtoo kana ofirratti fudhatu kaan immoo waan immoo faashinii bareedaa wayiitti fakkaatee waan godhaa jiran jechuudha. Ilkaan keessa uumama waan barbaadellee yoo ta'e olillee galagalee gadillee galagalee fayyaa bulee nagaa qaba taanaan isiniin dhukkubu taanaan fiilingii hin qabu taanaan maallaqa keessan akka jettanii baasanii ilkaan keessan hojjechiisina isiniin jedhan. Dhugaa nan dhagaa garuu gama ilkaaniitiin baasiin akka guddaa ta'e garuu yeroo narra ga'u dhugaa baay'ee tokko rifadhee jechuudha. Illee namni akkamitti inni dhukkubsateeyyuu aga kana nama rifachiisa, inni rakkateeyyuu aga kana nama rifachiisa kaan akkamitti
ilkaan fayyaa buleessa fuudhee kan rabbitti kenne itti qaaneffatee waan biraa godhachuudhaaf aartii godhachuudhaaf haga kana maallaqa isaa baasaa kan jedhu baay'ee tokko na ajaa'ibeera. Kanaafuu gabaabsimoonni isiniin jechuu barbaadu dhaamsi kiyya kanarratti dhugaa wanna rabbi isiniif kenne itti boona itti kooraa malee itti qaaneffatina. Akka afaan dubbatan miti yeroo akkasitti ilaalan bakka waan bareeda namatti gargaaru maallaqa biyyooluma keessa dadhabanii mijataa hin turre garuu wannan deemee fi sirriitti argatan tolkaan bareedaa qabdanii tolkaan fayya buleessa qabdanii ilkaanii wanni namni hojjetu teknoolojii jiru garagaraatti horii keessaniin argachuu hin dandeenye irratti eegamumaan kalaman deebi'aa jira jechuudha. Baay'ee akka yaada koodhaaf biyya kosoon galee dhaga'ame amala minaa gaafatamaa yookaan kan hin gaafadhe yoo ta'u ittiin milkoon woomaayyuu hin taane waan akkasii isinitti ergiru dhugaa baay'ee kan inni dhaga'ame sa'aatii sadii fi walakkaatti beeknu irraa galgalaan argamti saantiibaa 8 walakkaa shilingii arganne sa'aatii sadii walakkaa jechuun sa'aatii 9 walakkaa galgalammoo sa'aatii walakkaa baay'ee isa jedhamu akka biyya keenyaatti kun hosaanii kanammoo achi ooluu wanti tokkollee osoo hin argati lama guyyaa biraa qofa kan jedhu dhagahee gara manaatti deebi'aa isiniin jedha. Egaa haga biyya galee bifoonni dadhabamu garuu si halaaffisuu si haa gargaaru jechuun dagatiin isiniin jedha faataa kan jira. Egaa walumaa kiyya guyyaa amma sana kan keessanii kan haala galanii fayyaa eegahee immoo dhabeen galaan jiramus karaa na dabarsanii jiran birootii wanna nama gammachiisu wanna gaarii namaatti gurra namaatti tolu boriif illee dhala namaa yookiin lubbuu dhala namaatti fi warri wanna qabadhe akka inni rabbi isiniif kennamumaa waan keessan isiniif kennutti qaanii guddaan qaba gama keessaniin illee akkasuma jechuudha ofuma dhufanii maal ta'ee natti osoo dhiistanii gaariidhaan wanni nama ani yeroo jedhanii akkasii jedhanii gatii isaa guddinoo jedhanii maal ta'anii haasaan dhugaa gammachuun wanni tokko namni aga dhaga'urraa yeroo ulfaataa galanyummaa warri kana gaafanarra gamoo akkamitti namni tokko erga fayyaa qabaatii qarshii hamma kana baaseetu wanta bisa olbuufiidhaafadhaa anallee kan jedhutu baay'isaan isiniin jedhaa baay'isin jaalladhaa baay'isin kabajaa bakka jirtanitti nafaa ijoollee baay'ee hawwaa keessatti ijoollee labashaa keenya sekanarratti baay'ee aktiviitaa jirtanii gamanumaan dhaamsin isiniif qabu hin godhatina kan rabbi isiniif kennetti boonaa malee ittiin qaaneffatina. Kennaa maaltu jibbaa jedhee hafeen osoo hin badiin biyyeen isaa salphatu kennaa keessanitti gammadaa waqa keessan rabbi keessan hin gaddisiisinaan isiniin jedha. Namoonni tokko gama kanaan akka qaama irra wayiifaatti of ilaalanii waan guuteetti fakkaata jechuudha waan akkasii yeroo hojjetanii. Kanaaf kuni barbaachisaa mitiin isiniin jedha. Nammoo akkuma dura isiniin jedhee wayinaaf godha dhumasaa kan waliin arginu ta'a dhugaa dubbachuudhaaf maal jedheen isinitti mootoon gara manaa deemuu dhiisee baay'ee tokko natti tola halkan boqonnaa wannaaf hin kenniniidhaafi isiniin jedha hundaafuu homaa gochuun hin danda'amu ofii fi guyyaa ofii jechuudha. Akkasitti immoo rabbi halaaffisuun isiniin jedha goonii kana